بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بلينك يا قنفان ومال جانين وأنا سنما قبو سنين نقبي جرا سقليف ديفا مسنين جتا إقا درسي قاعدة نورانية درسي دقدمي في شانين تمرتي جر هرانتان إن شاء الله قيان قرماتك هنياتي warri qormaata kanan gahin ka kitaaba agarsiisaa leenji'in achi deebitanii kitaaba agarsiisaa akka leenjitan isiniin jenna. Warri qormaata kana geessan immoo bi'idnillah qormaata kana akka qoramtan isiniin jenna. Qormaanni keenya hin dheeressinu 15 qofa jechuudha. Qabxiin isaa 30 keessaa 15 qofa waan nuti isiniin jenna inshaallah barreessitanii nuuf ergitu jechaan jala jettanii nuuf ergitu bi'idnillahi ta'ala. Kana gootan jechaan qaayidaa nuuraaniyyaadhaa akka barattanii jirtan waan agarsiisuuf akkuma qormaata kana dabartaniin gara qur'aanaatti achi hojii dabarra. Nuti gaa as geenya jennee warra duubaa barsiisuun dhiifnu duubaa illee galmaa'uu akka dandeessan isinii himaati. Egaa tokkoffaa irratti qaamaaruun jedhaa barreessa. Qaamaaruun jettanii barreessitu. Qaamaaruunii kana afaaniin illee jettanii nu wajjii ergitu. Lammaffaa irratti baraaraatiin baraaraatiin jettanii nu barreessitu. Baraaraatiin jettanii nu barreessitu. Sadaffaa irratti al-maw'uudatu barannee jirra qaayidaa nuuraaniyyaa keessatti. Al-maw'uudatu jettanii nu barreessitu. Afraffaa irratti kal faraashil mabthuus barannee jirra. Kal faraashil mabthuus jettanii nu barreessitu. Shanaffaa irratti kal cihni kal cihni jettanii nu barreessitu. Barannee jirra kanaas. Jahaffaa irratti akhadha jettanii nu barreessitu. Akhadha. Torbaffaa irratti ahadun jettanii nu barreessitu. Ahadun. Saddeetaffaa irratti maal jettanii nu barreessitu barannee jirra. Kaaf haa yaa ayn saad barannee jirra. Torbaffaa irratti kaaf haa xuruuf hijaa almuqaxxaa jennee barannee jirra. Saddeettaffaa irratti raqabaatiin raqabaatiin jettanii nu barreessitu. Raqabaatiin. Saglaffaa irratti maal jettanii nu barreessitu maal jettanii nu barreessitu insha Allah ta'ala. Saglaffaa irratti mee maal jettanii nu barreessitu waan laafaan isin ilaalu jira. qalaamuun barannee jirra agarsiisa keessattis waan ta'eef qalaamuun. Kudhanaffaa irratti qalaamuun kun maal of keessaa qaba? Fataa of keessaa qaba. Wanni ammallee fataa of keessaa qaba, ammallee dammateen of keessaa qaba. Kudhanaffaa irratti maal jettanii nu barreessitu? Miskiinin. Wahiifinnin siniin jedhe miskiinin jedhaatii barreessa. Kudha tokkoffaa irratti maqaa keessan hanga akaakuu barreessaa erga. Maqaa keessan hanga akaakuu keessanii barreessaatii erga akka barreessuu barattan laalla waan ta'eef. Kudha lammaffaa irratti biyya keessan barreessaatii harakaatti godhaa nuuf erga. Kudha sadaffaa irratti waan harakaa afran of keessaa qabu maal isiniin jedhu jaa'a asirratti hin dhaabdan malee jaa'a muhammadun harakaa hunda akka of keessaa qabatuuf jaa'a muhammadun jettanii nu barreessitu. Kudha afuraffaa irratti jii'a bimuhammadin dubbisuu akka bartan adda baafachuudha waan ta'eef jii'a bimuhammadin
bii maaltu bii godhaa miin maaltu dammaa godhaa bartanii raattan sinin dhibuu jecha. Kudha shanaffaa irratti alhamdulillah qormaata kana dabarreessuuf keessaa qabaa mire alhamdulillah jedhaa barreessa. Egaa qormaata gaarii isiniif hawwina buleen kiyya warri harraan tana qaayidaa nuuraaniyyaadha qoramaa jiru kun guyyaa 25f qaayidaa nuuraaniyyaa eega baratee jechuudha madrasaa sabaa irraa. Warri kitaaba agarsiisaadha qormaata fudhatu guyyaa 16 qofa keessatti qubee afaan arabaa adda baafatee qormaata fudhata. Warri asiin hin gahin alif irraa kaastanii jalqabdanii itti oofuu dandeessu. Warri kana dabartan amma booda qur'aana qophaa oofattu jechuu maashaallah. Jannati rabbi isin haa gammachiisu yaada muraada keessa rabbi isin haa guutu qormaata keessan qormaata ajaa'ibaa rabbiin isiniif haa taasisu. Akkuma har'a qormaata kana darbuu deemtan qur'aana rabbii illee fixxanii ka gammaddan rabbi isin haa taasisu. Jannati rabbi isin haa gammachiisu. مدرسة صباح الدوسين جالتان اللي الدوسين جالدا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا مدرسة سبا